Ashama akkam jirtu daawwattoota keenya oduu ijoo yeroo kanaaf qabanne isinitti himaa oduu waliin anbaa isaa turaati. Qeerroon bilisummaa Oromoo kaaba Oromiyaa godina Walloo wareegama waggaa 400 olii daganne nafxanyaa waliin hiriirree TDF loluuf qophii miti jechuun ibsa baase. Ibsa isaa kanaan qeerroon bilisummaa Oromoo kaaba Oromiyaa godina Walloo Oromoon akka sabaatti erga qawween cabee garbummaa jalatti kufee kaasee sirna faashistii eenyummaa isaa balleessee lafa isaa dhaaluuf abjootu waliin falmaa inni geggeessaa dhagee laayyoo miti. Oromoon Walloo ammoo addatti marfama ilmaan nafxanyaa keessa ta'anii lolaa fi wareegama umurii dhaloota afurii impaayera kana keessatti kaffalaas geenye kan jedhu ibsi kun gootota keenya gaafa xiiqii lola warqituu fi Hasan Ammee sirna kana keessatti gabbarree afaan keenyaa fi aadaa keenya akka hin mulqabneef hanga har'aatti guddaa fi xiqqaan keenya wareegama abbootiin keenya lafa isaan irratti aarsaa kaffalaa ofii darban nutis itti kaffalaa jirra. Akka Oromootti jiraannee kabajamuuf lolannee wareegamuu fi sirna garbummaa kana ofirraa cabsuun dirqama keenya jennee waan amannuuf guyyuu rafnee bulaan jirru. Inumaayyuu amma ammoo carraa TDF fi bulchiinsi faashistii kun wal lolaa jirutti akka hireetti fayyadamnee miseensonni qeerroo bilisummaa Oromoo kaaba Oromiyaa godina Walloo uummata keenya dammaqsinee yeroon itti lolannee hiree keenya murteeffannuu fi gara Oromiyaatti deebinu amma akka ta'e hubachiisna. Uummanni keenya biyya keessaa fi biyyoota addunyaarra jirtanis falmaa nuti mootummaa faashistii sirna nafxanyaa tiksuuf nu duguugaa jiru kana akka ofirraa qolannee lafa keenya irratti nagaan jiraannuuf tumsa keessan akka jabeessitan dhaammanna. Yeroon kun nuuf yeroo itti warra nu garboomse waliin taane TDF loluutu hin taane yeroo itti bilisummaa keenya gonfachuuf lolannu ta'uun beekuun barbaachisaadha jechuun ibsa isaa goolabe. Mariin biyyaalessaa qophaa'aa jiru humnoota hidhannoon qaabsa'an hin hammatu jedhame. Bilxiginnaan tibba kana marii biyyaalessaa qopheessaa jirra jechuu hordofee gaaffilee fi yaadonni adda addaa dhiyaataa jiru. Rakkoo biyya kanaa kan hammeessee fi jeequmsi babal'atee nagaan akka dhabamu kan taasise bolola aangoo bilxiginnaa ta'uun utuu beekamu qaamni rakkoo biyyattiif bu'uura ta'e marii biyyaalessaa qopheessaan jira jechuu isaa hordofee namoonni baay'een mariin kun kan bilxiginnaa fi kan bilxiginnaati jechuun itti qoosamaa jira. Kana malees saboota impaayeratti keessa jiranii fi saboota addunyaa gowwoomsuuf akka ta'e ifaadha. Dhimma marii biyyaalessaa kana irratti yaada VOA afaan Oromoof kan kenne qondaalli olaanaan bilxiginnaa Alamuu Simee mariin biyyaalessaa kun TPLF fi waraana bilisummaa Oromoo kan hin hammanne ta'uu ifatti dubbatee jira. Addi bilisummaa Oromoo mariin siyaasaa akka geggeeffamu yeroo adda addaatti gaafataa ture fedhii dhabinnaa fi danqaa paartii biyya bulchuu hin milkaa'in hafeera. KFO'nis mariin biyyaalessaa hunda hammate akka geggeeffamu irra deddeebiin gaafataa turus paartiin aangoo irra jiru fedhii waan hin qabneef hin milkaa'in hafuun kan yaadatamudha. Itoophiyaan diroonii Iraan fayyadamuu mootummaan Ameerikaa ibse. Mootummaan Ameerikaa dhaabbilee fi namoota dhuunfaa sagantaa misooma xiyyaarota nama maleeyyii yookaan diroonii Iraan ofii fi Itoophiyaa dabalatee michoota isheef kennituun nageenya goolte jechuun qoqqobbii kaa'e. Waajjira qabeenyaa US'tti muummeen to'annoo qabeenya alaa miseensota kaampaaniiwwan hidhata walii qabanii fi namoota dhuunfaarra qoqqobbii kan kaa'e xiyyaaronni waraanaa nama maleeyyiin Iraan kun nageenyaa fi tasgabbii idil-addunyaa jeequ sababa jedhuuni. Sagantaa diroonii gartuun waraanaa Iraan Islamic Revolutionary Guardii fi qaamoleen biroon dirooniiwwan waraanaa hojjetaniin Iraan mataan ishee fi kan isheen deeggartu gartuuleen akka Hizbollaa, Hamas, Kataa'ib Hizbollaa, Huutii fi qaamoleen kan itti fayyadamaa jiru jedha ragaan mootummaa US. Qaamolee kanaan dabalataan xiyyaaronni waraanaa nama maleeyyiin Iraan Itoophiyaa kan waraanni naannicha guutuu gooluuf yaaddoo uumee jiruufis kennamee rakkinichatti yaaddoo dabalee jira jedhu waajjirri qabeenyaa US ibsa baase keessatti. Raabsi dirooniiwwan Iraan naannoo adda addaatti gootu nageenyaa fi tasgabbii addunyaaf yaachisaadha. Iraanii fi michoonni ishee dirooniitti fayyadamuun humnoota US michoota keenyaa fi geejjiba galaanaa idil-addunyaa rukutaa jira jedhu hoogganaan itti aanaan waajjira qabeenyaa US
walii adeemoo. Itti dabaluunis gocha ishee gaafatama hanqatuu fi hammaata ta'eef gaafatamtuu akka taatu ni goonaa jedhan. Iskootlaand qorannoo dhibee sukkaaraa haaraa kennuun biyya jalqabaa taate. Qorannoon kun kennamuu yeroo jalqabu namoonni dhukkuba sukkaaraa taayipii 1 jedhamu qaban insuliinii fudhachuurraa bilisa ta'u jechuudha. Iskootlaand qorannoo dhiigaa C-peptides jedhamu kana fayyadamuun biyya addunyaa jalqabaas taateetti. Qorannoon kun qaamni namaa insuliinii hangam oomishaa akka jiru agarsiisa. Yaaliin saamudaa tajaajila biyyaalessaa fayyaa naannoo Looziyaanitti taasifame namoonni waggootaaf insuliinii fudhachaa bahan akka dhaaban yookiin hir'isan taasisa. Qorannoon kun sadaasa tokko irraa jalqabee kennamuu eegala. Qorannichi adeemsa dhukkuba sukkaaraa taayipii 1 jedhamu sirriitti adda baasuun ni fooyyessa. Namni tokko gosa dhukkubaa sukkaaraa taayipii 1 yookiin taayipii 2 qabaachuu isaanii adda baasa. Qorannoo jireenya keenya jijjiiruudhaas jedhameera. Ergamni gamtaa Afrikaa lola Somaaliyaa keessatti geggeeffame keessaa harka hin qabu jedhe. Ergamni gamtaa Afrikaa Somaaliyaa keessaa walitti bu'iinsa dhiyeenya milishoota Ahlu Sunna wal Jama'aa Sufii fi waraana mootummaa gidduutti giddugala magaalaa Gureelitti mudateen mootummaa hin deeggarre jechuun haale. Ibsa ergamni gamtaa Afrikaa Somaaliyaa keessaa baase kanaan himannichi soba summii fi hammeenyaan kan guutame jedheera. Himannaawwan kunneenis itti yaadamuun ergama gamtaa Afrikaa Somaaliyaa keessaa fi hawaasa Somaalee gidduutti haaloo uumuuf kan kaafamanidha jedheera ergamichi. Gareen Ahlu Sunnaa lola Gureel to'achuuf taasifamuun yoo xinnaate namoonni 120 itti ajjeefaman irratti ergamni gamtaa Afrikaa Somaaliyaa keessaa waraana biyyaalessaa Somaaliyaa waliin hiriire jechuun himata. Egaan daawwattoota keenya oduu ijoon yeroo kanaaf qindeeffanne kan hanga ammaatti daawwattan ture bal'ina isaanii oduu idilee keenya keessatti qabannee isiniif dhiyaanna turtii gaarii.